Inaanta intalli kun isheen Sooriyaa lammii Sooriyaa ajjeeste isheen Ugaandaa bilisa baate. Bilisa baate kunoo biyya isheetti nagaan galte dhugaa baga Waaqayyo biyya isheetti nagaan ishee gashee. Ani hin qallatti malee hin cittuu jedha Oromoon jechuudha. Garuu dhugaan hin qallattu malee hin cittu yeroo jedhan baay'ee nama tursiiste jechuudha. Dhugaa bira gahuudhaaf baay'ee nama dadhabsiisti. Mucayyoon kun garuu bilisaan baatee gara biyya isheetti galtee yeroo darbe egaa hin yaadattu mucayyoo madaamii ishii ajjeeste jedhamte sana lammii Sooriyaa kan taate sana jechuudha mucayyoo sana. Isheetu ajjeesee jechuudha miidiyaa kanarratti odeeffamaa ture jechuudha. Garuu amma akkamitti bilisa baatee jedhee ijoolleen keenya immoo akkamitti jedhaa jiru jechuudha. Garuu mucayyoon bilisa baatee galtee kan jedhus immoo odeeffannoo miidiyaa irratti gadi baheetii jira jechuudha. Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii. Ani baay'ee nagaa koo galata Waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a keessanii. Egaa yeroo tokko nama ajaa'iba jechuudha. Atattamaan akkanatti dhugaa mucayyoo kanaa bahuun isaa baay'ee na dhibee jira jechuudha. Namoonni kaan akkamitti bilisa bahuu dandeessee jedhanii yeroo gaafatan warri kaan yeroo haasa'an jechuudha. Mucayyoo miti kan ajjeese waan biraadha. Nama biraadha waan biraadha. Kaameeraan sakatta'ameetu waan hundumtuu hordoffii baay'een godhameetudha. Akka ishiin harka keessaa hin qabne kan bira ga'ame mootummaan Ugaandaas mootummaan biyya sanaas jechuudha walumatti dhugaa sirriitti qulqulleessaniitu akka mucayyoon bilisa taate akka isheen hin tuqne bira gahame jechuudhaani mucayyoon bilisa baate gara biyya ishiitti ijoollee ishiitti galtee jirti jechuudhaani. Miidiyaa irratti as bahee jira jechuudha. Baay'ee tokko nama ajaa'iba. An kan na dhibu ishee miti kan ajjeese bilisa baatee jechuu osoo hin taane atattama kanaanii bilisa baatee jechuutu na dhibe jechuudha. Dubbiinsaa qulqullaa'ee yeroo gabaabduu hamma kana keessatti bilisa ta'uun ishee bira gahamuu fi isheenis gara biyya isheetti galuun baay'ee tokko na ajaa'iba jechuudha. Wanta akka hamma kana nama lubbuutu bahe jedhame waan hamma kana gahu nama du'e jedhame lubbuu bahe jedhame sanuu biyya Arabaa keessatti hatattama kanatti dhugaan ishii bahuu fi isheen gara biyya isheetti galuun baay'ee tokko nama dhiba jechuudha dhugaa hojiin isaanii. Maalumaaf egaa dubbichi dhugaadha taanaan duras akkanatti kan haasa'aa ture dura isaayyuu miidiyaa majaraata jechuudha. Miidiyaa majaraatu kaddaamaa madaamii ajjeestee kan jedhaa ture achas baasee odicha akkas jarumadha jechuudha miidiyaa majaraatidha. Ammas immoo kan achas baases immoo miidiyaa majaraata jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha biyyoota Arabaa keessatti maaltu baay'ata seetanii yoo kosh jedhame hojjettu yoo waa lafa bu'ee hojjettu yoo sagaleen dhagahame hojjettudha. Akka tasaa ta'etu lafti socho'e illee hojjettudha jechuun isaaniin oolu. Ishee akkas godhe jechuun waanuma oolledha jechuudha. Waan kamitti hojjettu yoo ijoolleen dhukkubsatte hojjettudha. Yoo ijoollee irratti fuula isaanii irratti waan ta'e xos jedhe dhaqna isaanii irratti illee xosii wayii bahe hojjettudha. Ishee akkas godhe kaddaama mafii koyyis bakka waan hunduma kana mana sana keessatti mana iddoo isheen jirtu sana keessatti kan uumus isheedha kan kaasus isheedha jechuudha. Waan hin jirres hin uumti mana sana keessatti waan badus ishuma balleessaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudha baay'ee tokko nama ajaa'iba ilaalcha isaan kaddaamaa yookaan hojjettuu jedhan kanaaf kennanii qabanii baay'ee nama dhiba jechuudha. Waan akkamitti illee ijoollumti otoo ta'anii yoo kufan illee isheedha hojjettudha. Otoo ciisanii yoo dhukkubsatan illee hojjettudha. Hirriba keessa yoo baannananii boo'an illee hojjettudha. Ati maal goote ati guyyaa maal irratti hojjette ati eessa oolchite garuu waaqni isin haa eegu malee. Innaan kan hin jedhu mucattiin baga dhugaan ishee dafee baheen siniin jedha baga ijoollee isheetti galtee. Garuu yeroo itti ilaallee itti yaadnu akkanatti hojjettoonni
wanti godhatanii onnee godhatanii akkanatti madaamii akkanatti dhaqanii hin ajjeesuu jedhee ani jechuun parsantii 100 jala muree yaadu maaliif beektu ijoollee qabu maatii qabu baqa namni waan tokko badeeyyuu ofii isaanii balleessanii isaanitti qabatan sodaatu waan hamma kana hin raawwata jedhee yaadu ani tu hammamuu miira keessa galee hammamuu ta'ee maal waan baay'ee taa'aa oolu miti ijoolleen keenya. Waan baay'ee tokko isaanirra dararaan baay'een gahaa oola garuu akkas hin godhan ofii isaanii miidhamanii ofii isaanii du'u. Maaliif baqa waan dhiisanii deeman beeku ijoollee isaaniifaa yaadatu maatii warra isaaniifaa yaadatu waan ta'eef akkasiin maaliif seera biyya sanaas immoo beeku waan taphitti baqa waan tokko hin jiru waan ta'eef niqniqii waan hin jirree fi namsi dubbatus waan hin jirree fi saxxettee ofii makee miidhamta jechuudha. Innaa waan akkasii hinuma raawwata jedhee yaaduun madaamishii hojjettuun daffartee dhaqxee akkanatti xuqxeen ajjeesti kan jedhamu hin amanu yoom garuma fuula duraatti utuu dubbiin akka kana miidiyaatti achas bahee ani hin amanu dhugaa dubbachuudha hin amanu yeroo baay'ee isaan waan kamillee ijoolleen isaaniillee yoo waan taate duruma dhukkubsattee faallee boqatteeyyuu hojjettuudha jedhu. Waan baay'ee kana miidiyaa kana irratti argineerra jechuudha. Ofii isaanii ijoollee isaanii fa'aa miidhanii kaanii hojjettuu isaanii fa'aatti qabatu. Amma mana hidhaa kan keessa jiru hin jiru. Maqaan ishee eenyudha? Ilaa nama yoonaa amma achumatti haftee jirti. Waggaa 11 hidhamtee amma waggaa 12 waggaa meeqayyuu hin ta'a yeroo darbe waan ishee dubbatamaa ture. Isheen lilaa achumatti haftee manuma hidhaa keessatti jechuudha. Innaa Rabbi sinaa eegu Rabbi nagaadhaan sinaa galchuun siniin jedha waan hamaa kamillee qabata kamillee sinirraa haa qabu. Mucattii immoo dhuguma dhugaa ishii bahee baga bilisa baate. Niitiin beekamtii amma kanaa qabdu hojjettuun dhugaa dubbachuudhaaf gola ishii gorfaa ishii keessa seentee hin tuqxedhee ani yaadu kan beeku ani yaadu hin tuqxedhee yaadu yoo ta'e illee hin badu faati yoo ta'e illee hojii faa dhaabu waan akkasii faa godhu malee ijoolleen keenya akkas harka ol fuudhanii ani hin amanu gara fuulduraatti hin amanu ani hin amanu. Egaa isiniin immoo Rabbi sinaa eegu dhugaa dubbachuudhaan waan akkasiillee ittiin galiinaa ofii keessanillee miidhamuu isinii wayyaa. Yoo miidhamtan deebitaniillee hin galtu yoo kana raawwatan garuu galshiin hin jiru achumatti haftu gaasinis waan ta'eef waan akkasii Rabbi harka keessanuu sinaa eegu sammuu keessanis haa eegu. Miidhamaadhaaf Rabbuma kaasaa kaffala waan ta'eef miidhamuu isinii wayya namni sinaa miidhu birriillee sinaa dhowwatanii isinillee haara eebanii nyaatallee sinaa dhowwanii gatii isaanii waaqa kaffalaaf malee isin kaffalattaniiyyuu hin dandeessan biyya namaa keessatti isiniin jedhaa. Jabeessaaf egaa waaqa keessan kadhadhaa waaqni immoo nagaan sin baasee nagaadhaan immoo maatii keessanitti sin galchuu rakkoo tokko malee nagaan dhabne sin fayyaa sin dhabne waan nyaatan sin dhabne garuu jijjiirama barbaachaaf deemtanii. Maal isiniin jedharee waaqayyo sin gargaaru. Mucattii immoo dhugaan ishii bahee dafee hatattamaan bahuunsaa iyyuu immoo baay'ee tokko na ajaa'ibee isiniin jedha.